Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akkam jirtan fayyaa keessanii ani nagaa qaba alhamdulillah. Hordoftoonni chaanaalii Mudee Umar Tube maqaan koo Mudassir Umari. Warroonni chaanaalii kanarratti nu hordofaa jirtan baga irra deebitanii gara chaanaalii kanaa dhuftan isiniin jecha. Warroonni haaraa taatan ammoo subscribe gochuudhaan barumsa asirraa isinii darbu hunda akka hordoftan isin affeera. Kaleessa takka lama jenneetii barumsa usulaa waliin jalqabne har'a garuu xumurreetiin jirra. Amma karaa darsii shuruuxa salaataatti waliin dabarra. kanatti aansuudhaan eega usulu salaataa finnee shuruuxu salaati seera salaataatii fi wa arkaanihaa rogoota isiitii fi wa waajibaatihaa dirqamawwan isiillee. shuruuxu salaati seerri salaata tis'atun sagal seerri salaata. tokkoffaan al-islaamu islaamummaa qabaachuu. namni kaafirri yoo hanga fedhe salaate salaanni isaa hin jiru jechuu dursa islaamummaa qabaachuu. wal aqlu aqlii qabaachuudha maraattuu tahuu dhabuu sammuu qabaachuu. wattamyiizu waa addaan baafatuudha ijoollee tahuu dhabuu. waraf'ul hadathi hadasa ofirraa fuudhu najisa xixiqqaa ofirraa deemsisuu jechuu. wa izaalati najaasati najisa deemsisuu jechuun ka najisni ka qaamaatii ka huccuutii fi ka bootaa irratti salaataniiti. insha Allah addaan bahiinsa isaa itti dhufna. wasaturul cawrati awraa ofii dhoyfachuudha. wadukhulul waqti yeroon salaataa seenuudha yeroon ala salaatuun hin taatu jechuu. wastiqbaalul qiblati qiblatti garagaluudha qiblaa malee faallaa garagalanii yoo ka salaatan taate salaanni namaa hin jirtu yoo wallaalaan hin tahin. wanniyyati niyyachuu ammallee niyyaa malee akkanumaan ol ka'anii salaatuun hin jirtu jechuu. asharxul awwal seerri duraa al-islaamu ka jenne san ka islaamummaa jenne san wadidduhu faallaan isaa al-kufru rabbitti kafaruudha. walkaafiru nama rabbitti kafare camaluhu dalagaan isaa marduudun deeffamaadha walaw camila isarratti deeffamaadha walaw camila osoo dalageellee ayya camalin dalaga kamuu haa tahuu homa fedhe haa dalagu osoo dalageellee isarratti deeffamtuudha irraa hin qeebalamtu. waddaliilu ragaan kanarratti qawluhu tacaala jecha rabbi ol aaneeti maa kaana kamalun taane lilmushrikiina mushriktootaaf waan taane an yacmuruu jiraachisuun masaajid Allahi masjidawwan rabbii jiraachisuun isaaniif kamalun taane shaahidiina ragaa bayoo haala tahaniin calaa anfusihim lubbuu isaanii irratti bilkufri haala kufri lubbuu ufii irratti ragaa bahaniin masjida rabbii jiraachisuun isaaniif hin malu. ulaa'ika ormasan habixat badde acmaaluhum dalagaan isaanii wafi naari ibidda keessatti hum isaan khaaliduuna abatta'oodha zalaalamnu waaroodha. waqawluhu tacaalaa jecha rabbii ol aaneeti waqadimnaa hamille ilaa qassanne ilaa maa camiluu gara waan isaan dalaganii min camalin dalagaa irraa fajacalnaahu dalagaa isaanii san taasifne habaa'an dhukkee mansuuran faca'aa jechuu taasifne. asharxu athaanii seeri lammaffaa alcaqlu ka sammuu qabaachuu jenne san wadidduhu faallaan isaa aljunuunu maraatuma. walmajnuunu maraattuu marfuucun fuudhamaadha canhu isarra alqalamu qalamni irraa fuudhamaadha irratti hin barreeffamu hattaa yafiiqa haga inni fayyutti. waddaliilu ragaan hadiitha ammallee gartanii rufica alqalamu qalamni fuudhame jedhu san an thalaahatin sadihirra nama sadihirra qalamni fuudhame irratti hin barreeffamu macsiyaan. aninnaa'imi namicha rafeirra hattaa yastayqidha haga dammaqutti. walmajnuuni maraattuudha hattaa yafiiqa haga fayyutti takka haga bayfatutti. والصغير
nama ilmoo xiqqaadha hattaa yabluga haga inni ammallee gartanii bakka gayutti haga inni ballaqee bakka silaa dargaggummaa gahutti isarratti illee hin barreeffamtu jechuudha. الشرط الثالث سير سدفة التمييز وأدام بافتو كجنسا وضده فعلان إسا الصغر تكينيا نما ilmoo xiqqaa ta'uudha. وحده دانغان إسا 7 سنين وقا تربة ثم يؤمر إيغسي إيغا وقا تربة قوتي يؤمرني أججما بالصلاة صلاة أججما لقوله صلى الله عليه وسلم جتش رسولك الناتي في نجا رحمن ربي ساندرت هاجراتو مروا أججا أبناءكم ilmaan keessan ajaja bisalaati salaatatti ajaja lisab'in waggaa torbaaf jechuun waggaa torbatti wadribuuhum isaan dhawaa isaan tumaa calayhaa salaata tanarratti tumaa li'ashrin waggaa 10 irratti jechuu waggaa 10 jechuun waggaa 10tti wafarriquu gargar baasaa addaan baasaa beynahum jidduu isaanii fil madaajici ciisicha keessatti gargar baasaa. الشرط الرابع سيري أفرفان رفع الحدث حدث وفرا ديمسيسو كجنسان وفرا فور كجنسون وهو الموضوع المعروف وهو إني الوضوء المعروف وضوء بكما تيسن وموجبه درك أمسيسا ونوضوء كان درك أما قولوا الحدث وانا ملي قرتني نمر به ونمر أرقم وشروطه سير وضوء 10 كيسال قرآن الإسلام تكفن لين إسلام ما كباتشورا والعقل عقلي كباتشو والتمييز والدنبافتو والنية نيتشورا واستصحاب والاتواهلهم سورا حكمها مرتي وضوء والاتواهلهم سورا بألا ينوي نيتشورا بوران قطعها الدامر حتى تتم هكا قوتمتوتي الطهارة قل فنان وانقطاع نمراج اتورا موجب واني اما لغرتني درك اما نمرات تقولو طهارة وداتشو واني نمرات درك اما قولو سن نمراج اتورا نميتشي وكاتكا وصو فنچان اتجر وصو فنچا وداتشو نندن داموغا فنچان الردابة تتججو واستنجاء استنجاء بشانين استنجابه هودا أو استجمار تكا دغان قرفتشودا قبله وضوء درتي تكا استنجان درتي وطهورية ماء بشان مالي قرتني وطهورية قلقلوته هودا ماء بشان واستصحاب حكمها جتون حكمي إسي وهي ولدت وإلهم سجتون نميتشي أركا ديكاتي تكا فولا ديكاتي غرا فدي ديمي ديبي ديكاتشون دندو ولدت دابي ديكاتشو قبا يوكا سينو سو فولا ديكاتو غرا برا ديمي أجاقي فتيها سي ديبي أتشرا ديبي أركا ديكاتو ترتيبا إيغا جمري أكسما قدي جيسي كهيتين غرا هجا إسا ديما جيتشو واستنجاء تكا استنجابه هودا أو استجمار takka dhaqaan qorfachuudha qablahu wudu'an duratti takka yoo bishaan qabaate bishaan istinjaa bahu takka yoo dhagaa sadii qabaate dhagaa sadiin goyfate booda sanii wadda'achuudha insha Allah buluga keessatti itti yaana yoo rabbi nu laaffise irra abxasa kun mukhtasara kitaabni xiqqaa waan ta'eef hayyee kanumatti irra kunna waxuhuriyatu maa'in bishaan itti wadda'atan sun qulqulluutahu وإباحته حلالته نما بقوا بشان كان كيتو بشان نماتي وداچون هنتهو ججو وإزالة ديمس سورة ما يمنع وان أورغو وصول الماء جهين سبشاني إلى البشرة جمك آمن نماتي تجهو وان أورغو إيسا ملي قرتني أفرا ديمس سورة وانا كالمي هاته وان نمر بشان أكك آمن نما قدين سين نقودو akka bishaanii fi qaamni kan kee waliin arganne godhu ofirraa deemsisuudha. ودخول وقت يرون سينودا على من حدثه نما ون إستدفو دائم تراتا
لفرضه واجب إساتي نما ملي قرتني واني إساتي أوفو تكا فنجان تهيتي واني سر أباه كن نما إسر رانجين يو كتاو تادي سلاني وقتي صلاة حاسين ورقى إيجي ها سلاني سنجل جيتو إيجي إدوسا وداتي إدوسا صلاة جيتو وأما فروضه أمو درك أموال إسا فستة جها إن شاء الله نديرتا كن درسنا رأفتشوات وعدابتو برو إن شاء الله الدعاء في الرأي دي بنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته